jechi guyyaa san ja'ame hoo maali? Erga jechi san ja'ame hoo eessa jedha? Aloo, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattootaaf hordoftoota keenya shamaa akkam jirtu? Nageenyi Rabbii guddaa bakkuma jirtanitti ilmaan Oromoo biyyoota addunyaa tanarra jirtan hunda keessanuu bakkuma jirtanitti simbira haa jiraatu isiniin jecha har'aas walitti deebinee jirra. Wanni walitti deebineef maali? Yaada fi yaaddoo qabnu hunda haala keessa jirru hunda waliif ibsuuf inshaallah khayri. Wanni irra jirus maaliif waa hundi ni dhufan ni dabra jechuudha. Ni dhufa ni kuta. Amma wanti irra jiru inshaallah wantoota walii yaaddaa turre dhibbaa dhibbattiin hunduu ni beekna jechuudha. Wanti walii yaaddaa turre maali? Tokkoffaa haala jiruuf jireenyaa haa ta'u hawaasummaa keessatti jireenya dhala teenya arafee fayyuusaa wal qabatee keessa turerraa kaane hanga fayyaatti seenne fayyaarraa ammaan tana hoo fayyaa keessaa akkam keessa jirra kaju'uu waliif ibsuudhaaf as jirra jechuudha. Yaada yaaddoo qabnu keessaa wal baasuu yookaan waan jiru hunda wal hubachiisuudhaaf jechuudha. Amma wanti irra jirru guddaanii fayyuusaas dawaas agarree sheeyitichinis sheeyihadnis nu barreessee bitnee fi ittis godhe taqaamaan dhiqattus dhiqattee tattuuluu taatus kaatee haala san keessa illeedhaa dubbattee illee nuuf jirti jechuudha. Alhamdulillah galanna kan rabbii guddaa kaleessa maal keessa turre har'a maal keessa jirra kajuu immoo hojiin rabbii akkanumaa jechuudha. Kanaafi har'a maal jechuu barbaadeeti ni tokko akka kaleessa jirru warra hin jirru maaliif guyyaarraa ka'a. Jijjiiramni numa jira jechuudha. Haala dhufa keessatti namni yoo chisuu baate kan hunda kanuuf godhaa jiru alhamdulillah galanna kan rabbii guddaatti rabbiin nu godhaa jira. Jijjiirama kana hunda akka fiduuf rabbii guddaadha jechuudha. Maaliif nuni sababsanna malee kanuuf godhu rabbi. Kanaafi galanni kan rabbii guddaati. Kanaaf alhamdulillah amma asirra deebi'ee jechuu barbaadeeti. Mee arafeeti yeroo takka dubbisi itti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya jirtu alhamdulillah galata rabbii arragaa fuula gammachuutiin akka isini dubbannu taane rabbiif galanni haa ga'u no gaafa yeroo fayyitee jirti amma gara mana fincaanii deemteeti akkasitti kaa dhidhiqattee isiilleen kaa gara fayyaatti namni tokko guciisee lafaa ka'e qaamni isaatu ba'aa itti taa waan ta'eef alhamdulillah galata rabbiiti. Jijjiiramne jira gaa alhamdulillah rabbiin akkuma gaa alhamdulillah galata rabbiiti wallahi hedduu takkan gammadee irra waan hin joof waan hin dhiisulleen beeku numaafillee nu amma isa bira jirra. Inshallah alhamdulillah rabbil alamin rabbiin baga fayyaa isiitti deebiseen isiniin jaa hordoftoota kabajamtoota keenya warri karaa komantiitiin fayyuusaa rabbiin aafiyu jettaniis rabbiin aafiya jira hedduu takka galatoomaa warri karaa sheekaa oofaa jettaniis waan san hunda goonee dawaa san hunda gaahunoo arra dawaa xiqqaa hafeen deemee barbaadaa fi oolee dhufeetiin jiran isiniin jaa alhamdulillah galata rabbiitii gana amma kanuma dhidhiqatteeni irraa wanti san qulqullaa'u qofaatu hafe rabbiif galanni haa ga'u isiniin jaa gaa'ee asumaanuu gara numaafittiin isin dabarsaa galatoomaa numaaf illeen baay'ee takka haa galatoomu akka nama Oromootti baay'ee takka na bira dhaabbatee taraa tana duraatis ammas rakkooti hunda keessattuu ta'e inni narraa dheessi takka illeen hin jiru asumaanuu isa galatamfachuu barbaadeetiin jiran isin jaa hordoftoota kabajamtoota keenya gaa akkasuma manguddoolleen biraalleen ni jiranii soorii manguddoo sooriilleen baay'ee takka haa galatoomu rakkoo keessatti ati mul'ataa turanii deebii manguddoo rafaa tokkollee ni qabna kanneen akka hundee faalleen ni jiranii hamzeen immoo nama silaana wajjiinuu miidhame alhamdulillah galata rabbiiti haa ta'uti ammoo hundeen baay'ee takka nama mufachiisaa jira gizee hunda keessatti gizee isii dhukkubus dhufee dubbiin akkaasaa waamuma saatu khalaas kana san ijee waan inni mun qabu garuu hundaafuu namni hundi haa galatoomu Oromoodhaa lammiitii yanaaf jiraadhaa baga nu bira jiraattan baga yaada qabdan san nuuf qoqqooddan karaa komantiitiin karaa keessaatiin warri dawwaltanii arafee rabbiin ni fayyisaa waa takka hin yaaddeen jechaa turtaniis baay'ee takka galatoomaadha hedduu takka gammannee jira namni hogguu gammadee je'e hanga itti dubbatus hin beeku jechuudha gaa hordoftoota keenya nu hordofaa isiniin jennaa nu of kolchaa horaa bulaa deebanaa isiniin jennaa galatoomaa isinilleeni warri yaada hunda nu qooddanii jechuudha asumaan gara numaafitti isin dabarsaa galatoomaa. Hayyee alhamdulillah galanna kan rabbi guddaati as ga'u keenyaa fi rabbi guddaaf galata galchinaa jechuudha isaafillee rabbiin waliin haa jiraatu bakkuma jirtanitti hordoftoota keenya ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hundi keessanuu kan biyya keessaaf alaallee nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu hamtuu isinirraa haa qabu gaarii ta'e malee hamtuu nu dhageessisiniin jecha arraagaa wanti fuula keessan dura deebinee jirruu fi waliin dadhabaatis ifaajjaatis yaaddaatis waa hunda
keessatti gorsaas du'aayiidhaas daadarkaa hedduu keessa walumaan turre arraa hara galfiin tun ta'u hunda keenyaati alhamdulillah inshaallah fayyaa farajata qabdu jaalala gartee umrii dheertuu qabdu jaalalta dhugummaadhaatis rabbiin gartee nu biratti haa tulu arra booda hamtuu nu dhageessisini gaarii malee jechuu barbaadeeti inshaallah akkuma rafeen kaas hedduu na jalaa fixeetu jira gammachuudhaan gaa waan ibsatee jira anilleeni hundi keessan warra waliin ifaanyeen gorsaa turtanis gaa fayyadama isiilleerraan gartee haaluma daadarkaa isaan keessa turanirraas yaaddaa turtan hundi keessan nuuf galatooma yaaddoon teessa yaaddoo dhalootummaa ta'uu nu hubannaa jechuudha nuuf jiraadhaa isiniin jechuu barbaadeeti arra immoo arafeellee gorfachuuf bakka tana jira gorfachuu jechuun maal jechuudha isa fuulduraatii fi akkuma dhalatti nu waliif erkoo jireenyaa jechuu barbaadeeti kanaaf wanti nan gorsuu barbaadus tokkoffaadha haala keessa turre ni beenya haala irra jirus ni beenya arra hoo maalirra geenyeedha haara galfina irra jirru tun immoo akka walitti nu dhaabbattu akka ammaas madaan akkanaatii fi dhukkubni kanaatillee nutti hin deebine fi waan silaa godhuu qabnu kasilaa akka erkootti waliif tinnisuu qabnu wal gargaaruu qabnuu fi wal bira dhaabbachuu qabnu hundi keenya waan dandeenyu wal bira dhaabbachuudhaaf aadaa godhachuullee qabna isa san keessa walii ibsuu fi isa waliin taa'utti jira innillee akkuma amma isinii ibse dhuga deemee waanuma san dawaa barbaaduudhaaf kutee yeroo gartee dawaa isheenyi katabe fuunee itti goonee qaamaan dhiqachiifne ta'anis itti ullee akkasitti qa'ullee inni haala san keessa ture jechuu barbaadeeti amma isii fayyaatiin dhufnee jira inshaallah alhamdulillah galanna kan rabbi guddaa ta'e arafee waan jechuu barbaadummaan tanaani alhamdulillah beeqii dhalaala amma guddoo haala keessa turre san hundi keenyaa hundi beeknaa beekaa arafee fayyaa hawaasi gorfachuu fedha ammaas wayiin godhuu fedha ani maan tana fayyadamni miti yoo qofti na yaachifne wanti na yaachise tokko maali yoo siin jee tokko iddoon jireenya keessaniitis hedduu na yaachisee jira iddoo jireenya keessanii sanirraa immoo guuree jechuudha of biratti isin galchuuf manallee ilaaleetiin isin jira jechuudha fayyadamni kunis osoo na jiru haala san keessaas deemuttiin jira beeka isa kanaas mana keessanis amma meeshaa ta'e mana gamasii jirtu sanis if biratti as deebisuuf wanni kana godhuuf maal jechuudha beektaa isaan agarte dur mana ifuma biraan isin arge hayyee ifuma biraan isin arge asuma ollaa kanuma hedduun dhame hedduun rakkadheesi akkaataa waan keessan kana osoo isin qoftiin keessa miilaan deemutti hin jirre namaa keessa deemuu arge wanni kunis halaala fagoodha asirraa achitti anuu osoo isinitti hin dhufin haala kunuu dhufee beekimaan ta'a inshaallah alhamdulillah rabbiin nu gargaare amma fayyaa isiillee nu deebee isiin dalaala ammas maaliin siin jechuu barbaade haasa'oota akka tanaan duratti deebite sanis akkatti nu baate deebinee sii gorfate tole wallahi deebo waan dubbadhu hin qabu maanta naman isa kaan ammoo isii jajjabeessuu gartee wantoota jiru hundaa keessaa fixu dawaa isiitii seeraan akka godhattee daranuu nu qulqulleessitu irratti naafi atillee waliin irratti hojjechuu kanarraa hafee mana saniis ammaan taname isinumma gara fayyatti nu deemte jirtii mire dhaqnee keessaa guurree mana ammaan tana harka kanattis galchinee meeshaas waa hundumaa afu qabnaa jechuudha afne isiilleen asuma asitti as galchine anilleen asitti sugguba qabaadha hamtuun takkailleen akka hin dhalanne waan silaa isin biraa gorsuu illee ka barbaachisu faanaa namoota keessa deemu kanaas bultii teessa beeka bultiin taphan taatu namni kun namni ammaan tanaa nama fakkaatee nama seenee nama diiga nama balleessa nama jireenya gaarii qabu jireenya gaarii dhooga wantoota akkanaa kunis akka hin taane anummaan tana waan danda'uun haaluma hunda keessattuu isin waliin hin jira jechuu barbaadeeti kanaafuu mana sanirraas meeshaan guuraa manaas arkeetiin jira achi ta'uun keetis hin mallee amma immoo domboo haasawa akka ammatti deebitee kun haasawin akkatti deebitee san gaarii miti haasawa beektanaan duraas gorseen jira ammaa sumaan gorsa ittiin deebiinii akka isii qabne walumaanuu kunuunsinee fayyaa isiitis bakka itti deeffachaa deemnuun si hubachiisuu fedhee jechuudha. Ani amma asirratti yaada tokkoon qaba. Ani kun daadarkaa fi rakkoo hedduu keessan ture. Amma gaa mana jireenyaa san jijjiirrachuudhaaf baasiillee hin qabu. Harki kiyyallee hin qallatee jira. Hundi manaa godha. Anuun hin godha. Ani beektaa wanni kanaa kun baay'ee natti ulfaata. Sittin ulfaatini. Rakkoon tee rakkoo teenya rakkoon tiyya rakkoo teeti nu kana walii hubachuudha qabnaa jechuudha dhalli ta'e
dhugaa waa hedduu keessa turte daadarkaan amma keessa jirtullee sanuma daadarkaa keessa jirtu san keessaa amma deengada beeka haasawaatu nutti ka'e haasa'e maali haasa gaarummaa qabu dubbeen isaadhaa duwwaadhaa jechuudha haasa'e gaarummaa qabu dubbeen duwwaa maali jechuudha halkan miti yoo dhukkubtu ka irra tetteenya hundee fi soorii faanis dhufanii mucaa anta hundee san faana irraa dhiisi waan isaan jedhaniin si himuu fedhan jedhe maallaqa sheeytichi dhufuuhuu nuutu wali qabaaf jaal nurraas sirraas kanaaf isaa qophooyyu jedhanii dubbii kaasanii jira maallaqa saniif walitti dhufnee jirra waan san qopheessanii jiranii isaan san eessa jiran kanaas beekuun nurra jiraataa jechuudha laal ani halkan san waan na ijisiise waan na lolchiisee waan tokkoon na tulfaate numaaf rakkoo dilata na keessa waliin dabarree guukka mana wajjin turree amma gara mana jijjiirutti gaafa deebinu baasiin tun gaafa sirra ta'u waan haalaan na tulfaata jireenyi kun kiyyaanaa jiraata waan ta'eef waan kana laaleetiin haala mijjeessisitti maa yoo amma dhiiften ta'u entahun je achuma hu silarran tanaw fayyasir jirra malee achi buluun keessan entahu ati sababni waan kana juuf ani waa hedduun arge beeki amma ati hanga kana siyaachi hanga jirra deemne meeshaa fi nusantu siyaachisaa jira ka kana caalaa baasaa jirra nuti sababni baasaa jirruuf bakki san bakka sirrii hin tahin ta'u beenyiti jechuudha sababni mana kee keessa namni jiraachuu jechuudha jaartiin killee waan isin dhaattu killee waan inni dhaatu manguddummaa teenya san irratti iji jaarsaa bar waa agarti sirriidha garuu ani waan arkee jira yeroon isin deebi'u sanuu deebi'ee silaa jaalalaan osoo xiqqoo haalli man qabate kun qabatu baate achuu hun turre silaa ammaan tanaa huduruun bakkaan itti galchee jiraatanii jechuudha maaliif waan arkeen qabaga yaa rakkummaan diyetuun duba yoom namarraa hudhumte hawaasuma kanarraa rakkoon yoom namarraa bar fatanaan numa jirti qormaata ilmi namaa qoramuun ni jirti fatanaan ni jirti qormaata kana namni waan barata walitti dhaabbattee nama baay'ee takkan cinqamee hirriiba rafaa hin jiru waan hin keessa jiru ni gartaa amma wanni si bira taa'uu fi akka cinqattu akka rakkattuu fi akka yaaddu akka waan biroo keessa galtuu fi akka tasgabbooytee jireenya kee isa duraanii caalaatti deebitee oofattuuf si gorsoo bakka tana taa'utti jira kana jechuun maal jechuudha beektaa jireenya kee kana ka dur caalaa akka tasgabbiidhaan fuula duratti oofattuufis si bira taa'aa jira jechuudha haalota biroo keessa akka hin galle nu dhaloota ati qabaattu sirraa hin fudha bar qabaadhu narraa fudhata inni kuni nuti maas arraa fi miti kan walii taanu arraa miti kan wal qabnu fuula duraaf hegereedhaa jechuudha dhaloonni kun jechuun waliif hegeree jireenyaati hirkoo jireenyaati sichi arraan tana ana ka bakka tana bu'ee kanatti si waliin jechuun haala ammasiin jiru kanaawu alhamdulillah jechuu danda'uu fi kanaa'uu danda'uun kanaa'uu dhabees waliin rakkannee rakkoo biroo keessa seenne tattaafannee keessaa ba'uu ni dandeenya. Gaafuma kamduba jireenya kiyya keessaa nama dhaabbata. Mee dhageeffadhu gaafa kam dhaabbata huma dhaabbata. Akkamittiin dhaabbanne amma jireenya keessatti ati tasgabbiidhaan gaafa deebite kanatti dhiifne inshallah har'aan tana nuti dubbii ta'itirra jira boru dubbii namaarra jiraata sumaatu tasgabbeessee dhalateetis wanni godhu. Wanni si dhufe kun qormaata qormaanni kun ammoo fatanaa qormaata kana dabruu qabda. Kana keessaa waa barattee gaafa dabarte jireenya kee fooyyeffachaa dhala dhufuuf ammoo dhaamsaa fi ergaa babbareedduullee taateewwan taate kanarraa waa hubachiisuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf amma mana keessan ka duraan jirtu sanirraas meeshaa ta'e ni guurra. Mana kanaas laaleetiin jira haala hundaa'uu godheetiin jira inshaallah isin rabbiitiin gamanatti isin galchaa isinis ammaan tana fayyaan isii kunoo haala laallee agarru kanaa toltee karaa wayyaa deebitee jirti inshaallah. Daranuu fayyaa isii jala tunyee bakkaan geenyee jechuudha. Maaliif wantoota isiin barbaaddu gartee dubbii duraanii saniin akka ittiin deebineen adaraasitti dhaama. Kasanii achi nuti waliin jirra. Amma waa hedduun siyaachisuu hin qabu jechuu barbaadeeti hin yaaddahini. Maaliif si kaase ati immoo waa hedduu ni raafachiifte akka bar wanni waa yeroon kaasu bari waarraa barachuuf malee waa hammeenyaaf hin kaasu. Amma dubbii hundeef soorii yeroon kaasu beeku waarraa barachuuf malee waa balleessuuf miti. Dubbii yoo tanaa asirratti haasofne san wanni kaasuufis waarraa barachuuf malee waa hammeessuuf miti. Maaliifiin kaasa jechi guyyaa san ja'ame hoo maali? Erga jechi san ja'ame hoo eessa jira? Dhuguma sheenyi fiigaa osoo dhufee gartee akkasii diinagdeen akkasii san dadhabinni kun jiraate arra nuti ni jirra sifiriidha bara. Takkallee keessaa ba'uu dandeenya. Afaanii yeroo dubbatan hoore yoo nuti sanumarra if ganne hoore namni keenya kan nama godhaa jiru.
Kanaafi waa hunda waan irraa barataniif jechuu malee xiiqayiif jechuudhaa miti. Isaanittis waa qabachuufi miti. Kanaafi nu jabaannee gartee jireenya keenya keessatti haala jirru keessatti teenya dandamachiisuuf jabaannee hojjechuutu nurra jiraata inshaallah. Tamanaatis as guurraa taphayyiruutaa kun of ajaan godhataa jirti. Dawaa hanga hafteetanas ficcisiisaa. Achitti deebineeti mana sanis tolchinee gama sanis deebinee du'aa illee goone inshaallah haala sanis akka ittiin kaafne siin jechuu barbaade waa takka illee akkanarraa yaaddanyu yeroo Ayya tola tola. kanaan siin jechuu barbaada kanaafuu akka nurraa yaaddanyu siin jechuu barbaada inshaallah